وفجيسو إيه ما كنت أنا كان مدري فجيسو في القديم رامورني رجعتوا شافوا فنس نمي وفجيسو جرو بايزاوي الدنيا كرنتي نمي أوفين الجسر أوفين الجسر وقابرنا ماكي فيديو تكون أرجعتو أما ميليشيا ستي إرجع سنجت والله جران أكوي والله ماكي رندن دام توبر ورب الكعبة أني ديم توبر رئيس أمانك ياتي وانا كلام برئيسنا توكين سجلا جو فتاوا كام با أكمل لك برباطة برئيسنا مني اسمي يندي مهندينو نمني رفاتي اسمي ربي صدق دجوي قالي مالي حبيبتي ريفون تناول فتنة ومني ما نخيت إرجع تديم تبغى اسمي بركم قوتني بيت أفتيا إذا أما خنا برئيسني غبرتني بهامي nama dhibba tokko faa dhibba lama faa gisa hono bee gaqqabi muyi godhu gaqqabi akkanatti miyut godhe kudo arkite dawangite ammas gaqqabi muyi ay wallahi lazim dali saramo gade wallahi onne dhibba barresa ya akkam gootani beeta nama dhibba digdami lameen kana akka gaqqabiti piinii kana gaqqabi muyiti sibidaa bikka takkatti hunda isii namni soddomeen tana muyit keessa galchata كنا قلت دچه كبرله مuyit tu iti kise muyit tu temo barrefa ma tokko si vida barrefa musan gattu itu agite akasi balleesti wallahi billahi umadi ko zari bagate mute goden akan go tiktok siratu gubata goda ya goden wallahi goden argitani ada batare tu tesani suntu kon Hai sababa usmiye di TikTok में नमा हुन दुगबतु का पाइसिंग गाइस मार याद दस हाय बक या wallahi lazim akka gawwatti waan qabatin oromo para da bar kanam na jibbisisti oromon ish waan qaban takay ilke dan cinina ni qaban isho dakalli ana watu dakalli miti bar oso diina isana ka cinina kan cinina ni qaba wallahi bilisom ne bar namni nawma firratti akkana godhatu bakka namni keenya baalagees ta'u gaariis ta'u nama keenya dhumattee bar khalaas hanqayoomii barreessuu deemtan as jalatti afaan oromoo dhageettanii jirtan maakiin garee maafiyaa kalabsitee itti dhaabaa isin jettee itti dhaabaa yoo dhugumaan isin hoogganamtan durumaa isin hoogganamtan jechuu isin ajandaa barbaaddan malee Nudura maki fi arafate fate erga sore wan jarano garaman sera jarru makarata jara furmi birade nuwarana jara sena wala na baba ka wallahi hono na qanyestan arkitani maki arkitani akka na qanyestan oso na jalattani distan tore wallahi hono warana duratti na salpistan ayye alat duratti jadi luas tak wallahi guys akamale na warana jaja isati no garam ni warana ke kana ko fa garre maki auzu bi erga DMT fi ani fati bar gaqqamne bulo godu turre barabo ati erga DMT ummanne da basu jire mode kara kabda bar mukiye yalla abaka am oromo disati ajandan sun taretin jira ajandan kuma torbatama dumate jira waye karkasu mujatti takitti ko faafe male sun kute jira wan teef amma kabira ke sini dufu adaba data maki meto ko barresi wallahi balasti me ati tarika keessatti fatiha ajanda oromo kana ima dufa miskin ille mu ko duttu walla ke wame ko wal gode takka ajanda tarika keessatti ajanda kun soddo way ndawo tame gartere tat nagar yo ta bellama tay male ya wallahi nagar ama bellama yu yo fe basota tani male mullatu injiru ani barna maddu emo oromon ka kuma soddomi wahin njattin takkitti media kana gootu akkana tara oromon nama du'e fi ajanda jallatti bar oromon gaafa namni rakkatu sireera ciisee du'aafa amma boni miliyana sen nesmiye qaata sent miliyana lama senart oromon akkana bar amarrimo wal jabeessite wal guddisti nagarreemo wayye bareeddu ko ilkaate
Maaki. Maaki. Mucatti suusuu jedhamu takka beektaati saahiba qoftu. Siriizi makke. Kana bira dhuftee jirti baa wajji haasofnee jira. Mucoo akka istaayilii isii qabdu ta'e. Istaayilii isii qabdu isillee akkanatti nyaata malee barri illee ajjeesse du'aa jireetti. Maaliif rakkoo keessan baafnu jettisan? Qoy dura kanatti goona. Qoy uummata sirraa godhaa jira barfatee. Bakka dhiisaa uummata wallaahi yoo na dhageessan dhiisaa. Please. Dhiisaa bakka hin dabbara. Uummata dhiisaa bakka hin dabbara dhiisaa. Ani immoo koo 70,000 waan barbaadda yoo isin jettan ani koo. Maarochi mee onni diimtuu qofa godhaa mana kana. Yalla maarochi. Arrabsuumi waan barbaadda yoo jettan. Urjii miyuuti si godha urjii maal taate? Ati yoo maaltu si tuqee lubbuu? Tuqamtee dhuftee? No uummanni amma wallaahi amma namni dhugumaan hayyummaa qabu guddina nama guddaa ta'ee. Kabajaa qabu hin dhiisa wallaahi. Maaliif jennaan ilmi namaa kabajaatu dursa isin galee kabajaa furaan busina maaliif akka ijoollee xixiqqoon ta'ina. Dhiisaa gisee namni waan isin jenna dhiisuu danda'u qabdan. Isinuu yoo waan kana feenettanii waa nu ajajattanii tokko manti teessan tuffannee isin jalaa callisnu miti. Isinis akkasuma dhiisuu qabdan. Onnee deemtu dachaasanii bakka dhiisanii deessi. Xiqqoo hoogganameera walaannee. Maafiyoonni tokko tokko maaltu amalekkata kana maakiif usmiyyeen naa ibsitu? Garee maafiyaa 70,000. Iminiif kana dhageeti riikardii irraa takka irraa paartii waan paartii sirii jiraati dhageeffadhu amma kun baaba dheeraadha yaafatee. Guyyaa takkatti hundumatu. Guyyaa takkatti hundumatu. Yoo bara seenuu dandeetta tokkokkii gasseeni feesbuuka seeni waa'ee kanaa qofa. Hin jiru wanni biraa. Amma waa'ee suusuu maal jetta makkiyaati? Amma miicayyootu jira miicoo tana ganaa waraqaatti goona. Waraqaa baasnaa fayyadee. Waraqaa iqaamaa ittiin baafattu. Iqaamaa sanuu qarshii meeganaa xaarraanee sanuu maallaqa. Riyaala 10,000 wayii akkas isin barbaachisa 12,000 13,000 14,000 15,000 barbaachisa. Yaa ila mucattiidhaa moo? Maallaqa guddaadha baay'ee. Wayyoo maallaqni guddaadha kaa. Maal guddaadha wallaahi billaahi maallaqa xiqqishuudha. Oromoon nama 32 moo 3 hin gaafsan akkasii booyaa turte suni. Dhugumaa yoo muyyatti jaalatte. Yoo waan buuftee jette sanii miti. Akka uummatatti namni buusee nama gargaaraa sanii olillee guurree jira. ግን maaliif akka qaaleessa jechuu fedheeti waraqummaa nuti beektu. Waraqaan biyya kana akkasuma kan warri biyya kanatti amma waraqaa haaromfatu xalabaan dhufee akkasumatti haaromfamti shamarran sii galee. Warri immoo warri dhiiraa fa'aa waraqaa baafachuuf meeqa kafalla beektaa qarshii yoo xiqqaate riyaala 25,000 baafna. Mikinaanni ijoolleen biyya kana turte fakkeenya ayirraa galtee mushawwarri asirraa haga Itoophiyaa 5,500 kafalti. Baasiin biyya keessa walitti qabatee yoo xiqqaate jette riyaala 25,000 fixxa. Asirraa galtee deebi'uuf waraqaa sirreeffatu waraqaan 10,000 wayi. Kanallee barbaadan Oromoon soba jedha warra biyya kana waraqaa baafate hin beekani warri shamarranii soba yaa jirta jaa deemtutni yoo barbaadan ol galchi warra waraqaa baafate gaafadha ikkoo maal irraa sobna nuti waraqaa hin qabna nuti waraqaa baafannee harkaa qabna. Soba riyaala 60. Riyaala 6,000. Gaafannaa bagana namni ni jira ijoollee ni jirti gana gaggaafa rakkoon hin jiru amma nuti kana jechaa hin jirru gaayis gaafa golma gaafachaa jirra malee. Kan biraa nama rakkatee jira. Wallaahi Ni beeku kan biraan qoftu qofa. Yoo hiqaaman isii 12,000 gadi dhumte kun waan kijibaadha gaafa san. 6,000 7,000 minaamin jettanii. 12,000 sitti barreessanii agabadhu. Taa'ee waaqii afaan hin kaa'in akka jettu. Haati maaliidha gabar bakka gastii jiru hundatti yoo seenee jedhe maaliif 70 barreessan jette osuma namni tokko barreessin kana akkuma uummanni koomanti hin barreessu. Ini wallahi garmaal. Asmaanni isin barreessaa ooltan
ሲያስጠሉ ፋራይ ገገማ ገሩ ወላይ ገገማ ዳስቲን ኦሮሞ ገገማ ፋራ ሲያስጠሉ ማን ይወነከና በቃ ለተኮ በሬስተንም ታይበቃችሁም እንዴ ኢዳ አቲ ኦሮሞ ናከ ከነ ፋራን ታይናቲ ኦኔ ሰምፒንጎ ሌጋ ሰናር ካና ደማኒ ዮ አመ ቶክቶክ ኢለን ከወነ የውታት እንዴ ዲም አርካን ፖስት ብሎ ተወነ አሪፍ ነው እኮ ዱገቱ ጊፍተር ተኮ ማናተ ጆይን ጎድማን ይብሳ እንጂ ጊፍተር ካኒ ቤጉ ካኒ ቤግነ ጆይን ጉዳን ማኪ ካለ ሰየ ፍጥረ ብረ ኮይ ማና ኮንዱስ ወላሂ ላዚ ነሚቶ namni liivili diidami shan yoo boona maaki qofatu mana kana join godhu yaa wallahi bisooti nattinkaasiin usmiyeenni kaleessa sigaa faytii warra duraan gastii kee gubbaa taa'ee sirba wal jalaa qabu ture san hunda simzirzirii isaanii asirra baasuu qabdati baasuun xiqqoodha qoyaa tara gaabbatanii seerran deema Itoophiyaan biyya abbaa keetii galtee malee way azaaba galtee hayi maali aboo والله إني راسو قرمنيانتي وري كايروس دفني ممبرة تقني ديم هنقلا نقستي أنقرو قستي جران سينا ديمي أراد ما بتيكون أما no ko fatu namni hundi sirraa fayyadame duraan amma lolaa fi loltuun mana kanatti wal tabbasan romantikiin hundi mana kana namni yoo lolaa barbaade mana kana dhufee giiftara fudhata amma duraan amma kun wannummaan giiftara mana kana hin jirtu giftara mali user intaane la giftarrinis wallahi kan nabeku kan nambegne undi user intaane la jirani gajarati ha fani kan de tiktok isani wajjini banande kalidande ni jagna kone jagna sakadri namina rafagate de bo Ethiopia gallanin oromo kumalif nama jibbiti wari duraan nama dhiyaatu hundi hiriyaa ati qabdu hundi sirraa fagaata Ethiopia yoo galan situ mallaqa gaafataa fimu situ rakkadee na karkaara laafi mo maali wallahi du'ee badee maalleqan gaafadhu du'een qalama malee እዚህ ጋር ስጠያረጉኛል እንጂ ኧረ am oromoon kana booda fedhii isaaniiti yookiin geemii sii qabne yookiin si karkaara osoo sin jedhani ati fatii aish jedhee fudhatta geemiin maan hin taphadha kaama xiqqoo haala laalee mana kireeffachuuf hin deemami giddina qabsiisti oromoo jaallattee atuun ta'in dirqama siin qabsiisti tiqalidaalee ande way akka ahmaddi dhaggaaroo taata maal godhenni geemii taphadhu jedhanii geemii qabanii fi baatii sadii ol forfaayilii kaatee jaartillee sitti fuunaa geemii suuqallee sii balla jedhanii geemii qabsiifne mucaa yoo geemii taphatee jedhu waan guddaa argate si habeeta mucaan mirqaane akkanatti lafa dhiita Mubarak ayyee sama tokko kanaan beekameera akkana taa'ee tumaane ina kun dooraa 500 qofa argate jedhe mucaa dhaybaa ka'ee fiigicha magaalaa keessa fiigee barbaadaa bulan gommaa makiinaa jala saree dhabanii mee wallahi jedhi wallahi wabillahi barbaadaa bulanii halkan guutuu akkasitti barandaa namaa jala soqaatiin hin turan asii baakee ajandaa